rakkoon bal'aan biyya sanaa Tigraay duwwaa miti jechuudha. Amma dachii bal'aan sabni bal'aan lola gadhee keessa jiru olaantummaan seeraa akka hin taanetti manca'ee badee jiru tokko Oromiyaadha. Waraanni waliinii Itoophiyaa sadaasa bara 2020 irraa jalqabeen kaaba biyyattii keessatti adeemsifamaa ture lubbuu nama kuma hedduu galaafate jedhamuun kan himamu yommuu ta'u, yakkoonni namoomaa hedduun waraanichaan raawwatamuu jaarmiyaaleen mirga namaatiif falman ibsaa turaniiti jiru. Boqqaatiin ajjechaan jumlaan beeliin diigamuun bu'uuraalee misoomaa kufaatiin dinagdeef ciccituun dippiloomaasiin itti baha waraana waliinii Itoophiyaati jedhamuun dubbatama. Humnoonni mootummaa federaalaa tumsuun waraana kana irratti hirmaatan yakkoota namoomaa fi waraanaan nama himachiisan raawwatanii jiru jedhamuun kan komataman yommuu ta'u, Komishiiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qorattoota 3 muuduun qorannaaf gara Itoophiyaa ergeetii jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad kan TPLF wajjin hin mari'adhu jechuun yeroo dheeraaf waamicha nageenyaa waachuu didem ji'ootaan dura deeggarsa namoomaa uummata miidhame dhaqqabsiisuuf jecha waraana dhaabuun gara mariitti akka seenu ibseetii ture. Mootummaan federaalaa mariin hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin adeemsifamuu qaba yoo jedhum, adda bilisummaa uummata Tigraay ammoo hoogganummaa Keeniyaatiin adeemsifamuu qaba jedha. Gama biraan TPLF mariin dura uggurri uummata Tigraay irra kaa'ame ka'uu qaba. Akkasumas humnoonni kutaalee naannoo Tigraay humnaan qabatan bakka waraanaan dura turetti deebi'uu qabu haaldureewwan jedhaman fa'aa kaa'eetii jira. Mootummaan Itoophiyaa ammoo karaa gorsaa dhimma nageenya biyyaalessaa muummicha ministeera Ambaasaddar Ridwaan Huseeniin mariin godhamu haalduree tokko malee adeemsifama jechuun ibseetii ture. Addi bilisummaa uummata Tigraay fi biltsiginnaan qofti wajjin mari'achuun Itoophiyaa furmaata ta'uu hin danda'u. Qaamoleen siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hundi marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti hirmaachuun waan afaan qawweetiin argachuu barbaadan mariin argatuu qabu jedhamuun gaafatamus mootummaan federaalaa waamicha kana awwaataa hin jiru. Oromiyaa keessatti deeggarsa uummata bal'aa kan qabu waraanni bilisummaa Oromoo marii biyyaalessaa jedhamu irratti hirmaachuuf qophii ta'uu ibsus mootummaan Abiyyi Ahmadiin durfamuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf lola Oromiyaa irratti labseetii jira. Gameessi siyaasaa fi hoogganaan paartii koongirensii federaalaa Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaa turtii BBC Afaan Oromoo wajjin taasisaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaa qaamota siyaasaa hunda hin hirmaachisu taanaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. TPLF fi mootummaa federaalaa qofti mari'atuun Itoophiyaaf nagaa hin kennu jedhaniiti jiru. TPLF fi mootummaan lola dhaabanii mariitti deemuun gaariidha. Garuu Itoophiyaa keessa rakkoon kan jiru naannoo Tigraay qofaa miti. Oromiyaa keessatti rakkoo bal'atu jira. Rakkoo biyya sanii hiikuuf qaamonni hunduu wal qabatanii gara mariitti deemuu qabu jechuun ibsaniiti jiru. Marii calqabuun isaanii bayeessadha. Waliigaltee gochuu yaaluun isaanii bayeessadha. Lola dhaabuu yaaluun isaanii bayeessadha. Garuu wanti lama beekamuutu jira jechuudha. Tokko mootummaa fi isaan lola dhaabuu jechuun gara mariitti deemuu jechuun rakkoon biyya sanaa hiikamaa miti. Rakkoon bal'aan biyya sanaa Tigraay duwwaa miti jechuudha. Amma dachii bal'aan sabni bal'aan lola gadhee keessa jiru olaantummaan seeraa akka hin taanetti manca'ee badee jiru tokko Oromiyaadha. Rakkoo iddoo tokkootiin bichaa miti kan dhufe wal qabateetu deemaa. Hooyi kames wajjin hiikama biyyi sun hoo nagaa argattee laga ceetes wajjin ceeti hoo dhabdessi baduu dandeessi wajjin. Marii biyyaa waliigaltee biyyaa hunda hammatu hamma sanatti jarlachuu wal qabatanii yoo deemne mariin suni eessaan hunga'u biyya sanatti nagaan fidu karaa sana siyaasni biyya sanaa rakkoon isaa hiikkatee laga ce'aa waan jedhuun qabu jechuudha. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo marii biyyaalessaa keessatti kan hirmaachisuu diduuf maaliif jedhamanii kan gaafataman Profeesar Maraaraan mootummaan waboon marii nagaa keessa yoo seenem olaantummaan irratti argata jedhee waan sodaateef hirmaachisuu didaa jira jedhaniitii jiru. Oromiyaa jechuun egaa teessoo warra mootummaarra jiranidha. Humni kun filannaa keessa tapha nagaa keessa gallaani guyyaa salaatan irraa fudhatee deemaaf biyya gajee qabu karaa saaqan jechuudha malee waan biraa miti. Namni bosona seenee qabsoo adeemsisaa jiraachuu wajjin wal qabatee yaada kan kennan hayyuun siyaasaa Profeesar Maraaraa Guddinaa namni kan bosona seenuuf qabsoon karaa nagaa waan itti cufameefi jedhan marii adeemsifamu keessatti warri bosona jiranis akka hirmaatan gaafataa jirra. Isaan achitti dhiifnee marii adeemsifne ejjennoo jedhu akka hin qabne ibsaniiti jiru. Qabsoon karaa nagaa tapha ofii qaba. Qabsoon karaa qawwee deemu tapha ofii qabaa jechuudha. Hunda caalaa namni bosonatti kan galu bosonuu ta'uu barbaadee miti. Carraa nagaadhaanii socho'uu danda'antu akka ta'utti hin jirre. Reebamuu jira, hidhamuu jira, innaa sadananna maal ta'e maafanas ta'ee reebamaa, maafanas ta'ee ukkaamamaa, maafanas ta'ee kana ta'ee reetu bosona gala.
karaa keenya garuu dhugaadhaanii qooda keenya baharra jirraa jenna. Amma waan siyaasni biyya sanaa chochii wanti biyya sana jiru amma nu eeyyametti amma karaa nuu saaqametti mootummaan kun sirna dimookiraasii ijaaraa jiru, mootummaan kun biyya kana guddisaa jiru, mootummaan kun nagaa fidaa hin jiru jennee dubbachaa jirra jechuudha. Innaa immoo mootummaanis immoo tokko lakki kophaa keenya miti. Nu ilaala warri jedhan hundu haa galanii. Warri bosona jiranis marii kana keessa haa galanii. Gaafsana rakkoon biyya kanaa hiikama jenneetu dubbannaa jechuudha. Isaanis achitti dhiifnee ofii keenyaas mootummaa irraa waan tokko arganneetu nagaa fidnaa rakkoo biyyaa hiikna waan jedhuun qabnu jechuudha. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa qaama walabaan adeemsifamuufi qaamoleen siyaasaa biyyattii keessa jiran hundi irratti hirmaachuu qabu. Qaama marii adeemsisu ammoo qaamoleen jiran hundi lakkaawwachuu qabu jechuunis ibsaniitii jiru. Marii biyyaa hamman taanetti tapha qoosaa amma ta'etti akkuma filannaa keessaa baanetti hamma filannaa dhugaa ta'utti achi keessa qooda fudhachuun bu'aan fidu. Nuufis sabaafis biyya sanaafis bu'aan fiduudha. Akka addunyaatti yoo ta'e garee lachuu garee walirraa bilisa kan ta'e qaama bilisa ta'etu walitti fidee kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa. Mariin kun akka dhugaadhaan hojiirra oolu gochuudhaaf jechuudha. Akkasuma rakkoon hiikamne yeroo fixuu ta'a malee bu'aan qabu kan jenneef kanaaf. Mootummaan federaalaa komishinii marii biyyaalessaa jechuun komishiinaroota ofii muudeem marii biyyaalessaatiif qopheessaa jiraatus qeeqni bal'aan irratti ka'uun isaanii yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Tigraay marii nageenyaa taasisuu kallattii wal arguu isaanii gamtaan Afrikaa beeksise. Gamtaan Afrikaa ibsa baaseen bakka buutonni mootummaa Itoophiyaa fi kan naannoo Tigraay kallattii wal arganii dubbachuu isaanii beekseera. Gareewwan lamaan marii nageenyaa taasisuudhaaf fedhii agarsiisanis qaama marii isaanii gaggeessuu irratti akka waliigaltee hin qabne gabaasni raadiyoonii sagalee Ameerikaa mul'isee jira. Gareen mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi gareen mootummaa naannoo Tigraay yoom eessatti akka wal arganiif maal irratti akka dubbatan wanti ibsame jiru. Gamtaan Awurooppaa hariiroo Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa bakka duraan turetti deebisuuf fooyyeensi jiraatullee ammas waan hedduu taafaa jedheem. Aldureewwan hariiroo Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa bakka itti deebisuuf gamtichaan kaa'aman kanneen akka dhukaasa dhaabu, loltoota Eertiriyaa Itoophiyaa baasuu, dhiheessii gargaarsa namoomaa fi tajaajilawwan bu'uuraa addaa citan deebisuu akkasuma cabiinsa mirgoota namoomaa qaamota lamaan raawwatamaniif gaafatamni jiraatu akka ta'e gamtichi ibsee ture. Pirezidaantiin itti aanaan komishinii gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell dhimmoonni kunneen kora ministeerota dhimma alaa fi nageenya gamtaa Awurooppaa dhiheenya taa'ame irratti kan ka'e ta'uu ibsanii jiru. Dhukaasa dhaabuun bitootessa dabreen labsamee fi marii siyaasaa ilaalchisee fooyyeensi tokko jiraatullee hariiroo gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa gara bakka duraan turetti deebisuudhaaf ammallee gahaa miti jedhameera. Sarbama mirga namoomaa wal waraansan uumame hordofee hariiroon gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa jidduu jiru laafuun gamtichi deeggarsa Itoophiyaaf taasisu irraa duubatti jechuun ni yaadatama. Haa ta'u malee gamtichi deeggarsa uummata Itoophiyaatiif taasisu hin dhaabne kan jedhan Joosef Borrell kanaaf ammoo hawaasa sababa waraanaatiin miidhamaniif deeggarsa fayyaa fi barnootaaf kan oolu yuuroo miiliyoona 80 kennuu ibsan. Beela fi haleellaan saalaa naannoo Tigraayitti waggoota lamaan dabran keessa akka meeshaa waraanaatti dhimma itti bahamuu qondaalli komishinii gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell ibsanii jiru. Qaamolee lamaan biratti mariin nagayaa akka gaggeeffamu fedhiin akka jiru himamullee nyaatam qoricham tajaajila ibsaa telekoom fi baankii dhoorkuun akka meeshaa waraanaatti hojiirra oolaa jiru jedhan. Gabaasni kan Siraaj Sabaaf ture. Godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraa ganda baabbuu dirreetti saamichaa fi hidhaan jumlaa humnoota mootummaatiin raawwatamu hammaachuun himame. Magaalota xixiqqoo aanaa dharraa keessatti argaman keessa guddoo masqalee dabalatee jiraattonni gandoota baabbuu dirree fi bachoo waajitu humnoota mootummaan bobbaaseen saamamaa fi hidhaa jumlaan gidirfamaa jiraachuu himanii jiru. Dabalata qabna. Godina Shawaa Kaabaa salaalee aanaa dharraa daangaa lafa Amaaraa fi Oromiyaa ta'uu isaatiin sababa teessumaatiin haleellaa fi xalayyaa Amaaraa fi yeroo adda addaatti saaxilamaa turteetti. Humnoota shororkeessitoota faannoo fi milishaa Amaaraatiin saamichi dabree hawaasa aanaa dharraa irratti raawwatamaa ture. Bifa jijjiirrachuun qaamolee mootummaan qabata nageenyatiin garasitti bobbaaseen hawaasa irratti yakki raawwatamaa akka jiru maddeen himanii jiru. Waggaa tokko humnoonni mootummaan maqaa nageenyatiin aanaa dharraa keessatti bobbaase xiyyeeffannoo isaanii uummata Oromoo qofarra taasifachuun gandoota Oromoon baay'inaan jirutti saamichaa fi dararaa hammeessanii jiru jedhuun jiraatan gundoo masqalee
Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan tokko. Qabataa miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun reebichaa fi hidhaa namoota nagaa irratti raawwachuun cinatti saamichi Oromoo qofarratti xiyyeeffate qonnaan bultoota irratti geggeeffamaa jira jedhu. Sababa Oromummaa isaanii qofaan namoonni nagaa yakkamanii jumlaan hidhaman mana murtiitti osoo hin dhihaatiin ji'ootaaf erga tursiifamanii booda birrii 8 hanga 25 gaafatamuun warri kaffalachuu danda'an gadi dhiifamaa jiru jedhu maddeen. Namoota xinneenyaan walitti dhufeessa adda bilisummaa Oromoo qabatan jedhuun xinneenya araarsanii xinneenya akkatti hojii hojjetatu dhabee karaa qonna qotatu karaa aramatu dhabee achuma baabudurreerra gara bachoo waajitu bakka bachoo waajitu jedhee xinneenyi tokkoon taramne bungolee qaxaqqatanii namni hedduu caccabee nama hedduu jaarti mana hidhaatti aggoranii jiranii dura makaraa gubbaa jiraachuudha. Saamichi kallattii adda addaatiin duratti raawwatamaa jira kan jedhan jiraatan aanichaa qaamoleen mootummaa isa hidhamirraa mallaqa fudhatanii hiikum kan hidhamuu baqatee dheesse ammoo qeesaa saamuun loon osoo nafin qabeenya mana keessa jiru hunda guurratanii deemuu jedhuun taateen guyyaa kaleessaa ganda baabbuu dirree fi bachoo waajititti raawwatames akka kana ta'uu himan. Kan darbee immoo guyyaadhuma kaleessaa ana ganda baabbuu dirree jedhamutti qotiyyoota qotee bulaa haleelaniiti waradaatti ittisanii qotiyyoota 20 sangoolee 20 sangaa 20 fuudhanii koota fudhadhaallee naanii namoonni sun dhufanii fudhachuu danda'an qabanii hidhaatti naquudhaaf gandi baabbuu dirree akkuma jirutti namoonni isaanii akkuma jiruun baqatanii baraatti baqatanii roobaan baqatanii daggala galanii jiranii. Loon qonnaan bultoota erga saamanii booda koottaa fudhadhaa jechuun karaa milishaatiin dhaamsa dhaamuun qonnaan bultoota garas dhaqan hidhaa jiru jedhuun namni gandicharraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan. Hidhaa jumlaa fi saamichi akkasumas ajjecha mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu dhiyeessuuf lafti qonnaa osoo hin qotamin akka hafe kan himan jiraattonni hawaasni Oromoo bal'aan aanaa dharraa keessa jirru maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun rakkoo ulfaataa keessatti kufneerraa jechuun himatan. Mootummaan bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u hundatti maqaa opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun humnoota Amaaraa fi humna addaa Oromiyaa gocha gara jabinaa raawwachuun beekaman bobbaasee jiraachuunsaa ni yaadatama.